Laanetiyyaa itti fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini itti wanni itti erga nu daangeessanii barii turee bulbul farda badii caalu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke. Farda siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erga nu daangeessanii barri turee bubbuleedha. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunu amma suura ka'e san farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Siisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte. Siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti. Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa? Guyyaatti yeroo 2 dhiqa beeke naannoo keenyatti nuti. Farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu. Garbuu nyaata gorroo jala hidhame. Namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa. Akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani. Gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti. Nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun. Namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira. Odeeffannoo miliki bira. Waa maatiin haa taphatu jedhame. Inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa. Sakaraa dhufee goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture. Harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa. Waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Fardi abbaa qaba beektaa. Warri miliki leellisu fardi kasaatii jedhu maal jettaan fardi kasaatii inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaasee minni wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemte. Sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu. Namoonni siidaan kun ka jiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi ka Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Ka jige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Minilikisiif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan soba haa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeessaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maal inti ni gaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa hamaa. Yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti. Wanniin isa kasiidaan isa beeta mangistu kan palaasii mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate? Maltee fi wanni sun. Rifadheeran. Maaliif seete tokkoffaa
ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf waan maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atseen Minilik difeend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waan waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaa'oo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekum abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhoksatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamoodhaan tan callaa wani naa jedhe. Dhugamoodhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf kadeebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaa hin baha gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qabaadha. Akka biltsiginnaa birrii naan kennine akkamitti quba dhabde kana qulqulleeffanna. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta ka booranni ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirbi tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluu nu affeer dhageen. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf. Sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa maalan ees jirte sirba dhuun dhufuu jira. Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufe waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhate dhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qoranne fuul duralleef gaaf inni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu. Sagantaan keen kun har'a irra jalqabee keessumaa Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddacha dubbii jijjiirame jira anguyyoo waaroo obba jirma tur ulfaadha. Acee.